ijoo dulee keenyaa guyyaa har'aatiin walga'iin mootummaa Itoophiyaa kuffisuuf kaayyeeffate daangaa Eertiraa irratti geggeeffamee jedhameen bal'inaan dhageessu. Oduu keenyaa itti aanuun hoogganaan olaanaan wayyaanee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el Eertiraatti imaluun pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii deeggarsa meeshaa waraanaa gaafatee jedhameen deebii bulchaa Eertiraa Isaayyaas Afawarqii bal'inaan dhageessu. Oduu keenyaa itti aanuun ministeerri dhimma alaa Suudaan Ambaasaadder Maahii Eeldiin Saaleem Ameerikaa, Biritaaniyaa fi gamtaan Awurooppaa biyya isaanii irratti dhorkaan qoqqobbii kaayyoon isaa kan hin beekamnee fi meeshaa siyaasatii jechuun dubbataniin bal'inaan dhageessu. Oduu keenyaa xumuraatiin abbaan alangaa mana murtii akka idil-addunyaa qondaalota Israa'elii fi Puutiin irratti ajaja hidhaa baasee haleellaa saalaan himatamee aangorraa kaafamee jedhameen bal'inaan dhageessu. Kunneen ijoo dulee keenyaa guyyaa har'aatii alaaman isaa nama nagaa daawwatsa biiftuu miidiyaa oduu guyyaa har'aa qabannee dhufnee nufaana turan affeerraa keenya. Oduu keenyaa jalqabaatiin walga'iin mootummaa Itoophiyaa kuffisuuf kaayyeeffate daangaa Eertiraa irratti geggeeffamee jedhame. Gareen wayyaanee dhoksaa fi moggaatti baqachuu dhaabuun kaayyoo isaa ifatti dubbachuu eegaleera. Wayyaaneen mootummaa biltsiginnaa aangoorraa ni kaasna jechaa jiraachuunis beekameera. Gareen kun dilbata darbeerraa eegalee jiraachuun koo kan mirkanaa'u awwaalcha mootummaa biltsiginnaa irratti mata duree jedhuun walga'iiwwan garaagaraa geggeessaa jira. Walga'iiwwan kanarratti haala kanaan dura adda ta'een hooggantoonni wayyaanee biltsiginnaa aangoorraa kaasuu qabna jechuun ifatti dubbachaa jiru. Walga'iin mormii biltsiginnaa kun har'as itti fufuun obbo Amaanu'eel Asaffaa daangaa Eertiraatti dhiyoo ta'an irratti argamuun biltsiginnaa kuffisuu irratti mari'achaa oolaniiru jedhame. Magaalaa Adawaa daangaa Eertiraatti dhiyootti argamtutti walga'ii geggeeffame kana irratti jiraachuun uummata Tigraay kan mirkanaa'u awwaalcha sirna biltsiginnaa irratti jechuun wayyaaneen dubbateera jedhame. Obbo Amaanu'eel balaa jiraachuun mudateera jedhan keessaa bahuuf sababa sirna kanaan jiraachuun isaanii balaa irratti kan kufe uummattoota ollaa ta'an waliin tumsaan hojjechuuf hojimaatni dandeessisuu garee isaaniitiin fudhatama argachuu isaa mirkaneessaniiru. Itti aanaan dursaa wayyaanee obbo Amaanu'eel Asaffaa torban darbee tumsi cimdoo jedhamuun jiru jechuun dubbachuun isaanii falmii uumee ture. Amma garuu osoo hin bulin ifatti humnoota keessaa fi alaa waliin qindoomina uumuu isaanii ibsaa jiru. Wayyaaneen ifatti waliigaltee Piriitooriyaa cabsuun mootummaa Itoophiyaa kuffisuuf socho'aa jira. Kaayyoon isaa waliigaltee Piriitooriyaa akka kabajamu qabsaa'u osoo hin taane mootummaa kuffisuuf akka ta'e ifatti dubbataniiru. Oduu keenya itti aanuun hoogganaan olaanaan wayyaanee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el Eertiraatti imaluun pirezidaantii Isaayyaas Afawarqii deeggarsa meeshaa waraanaa gaafatee jedhame. Gorsaan dhimmoota baha Afrikaa kan muummee ministeeraa Itoophiyaa obbo Geetachoo Raddaa fuula Eksii Tiwiitara isaaniirratti ergaa dabarsaniin hooggansa olaanaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamuu fi deeggartoota isaanii dhiyoo uummata Tigraay irra deebi'anii gara balleessaa fi waraana cimaatti geessaa jiru jechuun cimsanii qeeqaniiru. Obbo Geetachoon ibsaa isaaniitiin itti dabaluudhaan hooggansiisuun uummata irratti piroopagaandaa mootummaan federaalaan waraanuuf kan afuufaa jiru dhugaa irraa kan fagaate ta'uu eeranii dhiyeenya kana dhaadannoon hooggansa kanaan gara 4 kiiloo ni galla jedhamee afuufamaa jiru rakkoo uummata Tigraay ammeessuu malee hiika biraa kan hin qabne ta'uu ibsaniiru. Qe'ee isaanirraa kan buqqa'an deebisuu dhokfachuun dhaadannoon afuufamu dhugaa kan hin qabnee fi dheebuu aangoof qabaniif qofa kan tumsudha jechuun qeeqaniiru. Dabalataanis Dr. Dabratsiyoon maqaa dhiyaatiin eeruun yeroo waraanatti shallaggii waraanaa sirrii hin taane isaan taasisanii fi dhiyeenya kana pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin quunnamtii taasisaa turuu saaxilaniiru. Obbo Geetachoon akka jedhanitti Dabratsiyoon gara Eertiraatti imaluun meeshaa waraanaa gaafachuuf yaaluu isaatii fi pirezidaantii Isaayyaas ammoo kan qabduun eegali aniitti nan fufaa deebii jedhu akka kenneef ibsaniiru. Kunis uummataa fi dargaggoota Tigraay meeshaa siyaasaa Eertiraa gochuuf kaayyeeffatee waliigaltee beelladaati jechuun balaaleffataniiru. Obbo Geetachoon barruu isaanii yoo xumuran uummati Tigraay garee balleessaa kana baachuu dhaabee irraa fonqolchee gatuu akka qabu, kanaan ala garuu naannichi eegduu malee kan hafuu fi dargaggoonni ishee balleessaaf kan saaxilaman ta'uu akeekkachiisaniiru. Uummata keenyatu haa badu moo humnoota balleessaa kanatu haa badu gaaffii jedhus uummataaf dhiyeessaniiru jedhame.
Oduu keenya itti aanuun ministeerri dhimma alaa Suudaan Ambaasaadder Maayii Eeldiin Saaleem Ameerikaa, Biritaaniyaa fi gamtaan Awurooppaa biyya isaanii irratti dhorkaan qoqqobbiin ka'ame kaayyoon isaa kan hin beekamnee fi meeshaa siyaasaa ta'uu ibsan. Ministeerichi dhimmoota waqtaawaa Suudaan irratti ibsa bal'aa kennaniin waraana Suudaan keessatti harki humnoota alaa jiraachuu isaa ragaa qabatamaadhaan mirkaneessuu fi waraana kana booda dippiloomaasiin biyyattii bifa addaa kan qabaatu ta'uu isaa beeksisaniiru. Ambaasaadder Maayii Eeldiin akka ibsanitti dhimma Suudaan keessatti harki biyyoota alaa jiraachuun dhimmoonni ka'an himannaa qofa osoo hin taane ragaa qabatamaadhaan uummata kan mirkanaa'anidha jedheera. Akka fakkeenyaatti yuunivarsiitii Reel kan Ameerikaatti argamu ragaalee saatalaayitii fayyadamuun naannoo akka Itoophiyaa keessatti mooraawwan waraanaa dhaabbachuu isaanii mirkaneessuu isaa akkasumas dhaabbileen addunyaa gurguddoon akka Waashingitan Poost dhimma kana gabaasuu isaanii yaadachiisaniiru. Ministeerichi itti dabaluudhaan humnoonni fi waraantonni miindeeffamuun Chaad, Liibiyaa, eegaa Kolombiyaa isaayyuu daangaa qaxxaamuruun gara Kaartuum galaa akka jiran dubbataniiru. Gama Suudaan bahaatiin mootummaan gahee qajeelaa qabaachuu baatus seermaliyyii fi finciltoonni karaa biraatiin gara Suudaan seenuu eeraniiru. Osoo biyyoonni ollaa tokko tokko milishoota fi waraanota miindeeffamtoota qindeessanii Suudaan garuu biyya seenaa qabdu bilchaattuu fi ollummaa gaariin beekamtu waan taateef hanga ammaatti baqattoota biyyoota kanneen irraa daangaa qaxxaamuruun kabajaan simachaa akka jirtu ibsaniiru. Gama biraatiin qormaata Suudaan irratti aggaamame kana ilaalchisee biyyoota obboleewwanii akka Eertiraa fi Gibxii cinaa isaanii dhaabbataniif galata guddaa dhiyeessaniiru. Waraana kana hordofuun imaammata quunnamtii alaa Suudaan irratti jijjiirama guddaan akka taasifamu kan mirkaneessan ministeerri dhimma alaa kun waraana kana booda dippiloomaasiin Suudaan bifa adda ta'e kan qabaatuu fi dhaadannoo biyyootaa deebisanii madaaluun dirqama ta'uu dubbataniiru. Eenyutu waliin dhaabbate, eenyutu milishaa kana waliin ta'uun uummata Suudaan irratti kan jedhu dhaadannoo biyyoota dhiyoo fi fagootti argamanii madaaluu qabnaa jedhaniiru. Uummanni Suudaan arjoominaa fi obsaan kan beekamu akkasumas biyya kamirratti waliin laaggaamee kan hin beekne uummata nagaa ta'uu isaatiin yeroo ammaa kana haala shakkii hin qabneen uummata irratti waraana OPN. Oduu keenya xumuraatiin abbaan alangaa mana murtii akka idil-addunyaa qondaalota Israa'el fi Puutiin irratti ajaja hidhaa baase haleellaa saalaan himatamee aangorraa kaafame. Abbaan alangaa mana murtii akka idil-addunyaa ICC fi yakka waraanaa Gaazatti raawwatame qorataa ture Kaariim Kaan himannaa haleellaa saalaa gaggeessee jedhamee irratti dhiyaateen hojiirraa kaafame. Kaariim Kaan ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu fi ministeera ittisa duraanii Israa'el Yoovoo Galaanti himannaa yakka waraanaa fi yakka namoomaa irratti dhiyaateen akka to'ataniif ajaja hidhaa irratti baasee ture. Raashiyaan waraana Yuukireenatti banteen ajjeechaa namoota nagaa Yuukireen keessatti raawwatamee fi ijoollee Yuukireen Raashiyaatti fudhatamaniif pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin yakka waraanaa raawwataniiru jechuun ajaja hidhaa irratti kan baase abbaa alangaa kana. Bara 2021 abbaa alangaa sadaffaa mana murtii akka idil-addunyaa sadaffaa ta'uun muudame. Himannaa haleellaa saalaa raawwachuu irratti dhiyaateen ji'a darbeerraa kaasee uggura jala kan ture Kaariim amma hojiirraa kaafameera. Qaamni to'ataa mana murtii akka idil-addunyaa hirmaannaa Kaariim Kaan irratti dhiyeessee hojjettuu haaraa mana murtichaa waliin hariiroo saalquunnamtii hin malle keessa seenee kan jedhudha. Gama biraatiin ammoo miidhamtuu sun haleellaan saalaa irratti raawwachuu himattullee iyyanni ishee akka hin dhaga'amne gochuuf yaalaniiru jedhaniiru.